haala hidhamtoota siyaasaa irratti mani murtii dhaddachii olaananii federaalii ka magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa lidataatu argamu dhimma hidhamtoota siyaasaa ilaalchisuun dhaddachii har'aa oolee hidhamtoonni siyaasaa kunini mana yaalaa dhuunfattu akka yaalamanii murteessee jira. Hidhamtoonni siyaasaa laganna guyyaa 19ffaa qabate irra ka jiranii guyyaa 16ffaa laganna nyaataa irraa kaasee hidhamaan siyaasaa obbo Baqqalaa Garbaa dhukkubsatee doktoroonni isaanii akka mana dhuunfattu deemanii yaalamanii ajaja dabarsanillee mani hidhaa Qiliinxoo ajaja qaama olaanaa irra dhufe jechuudhaani yoo hospitaala mootummaattu kan yaalamu taate malee gara hospitaala dhuunfattu deemee hin yaalamu jechuudhaani dhowwee ture. Murtiin kunini kanaan durattu ka darbe murtii mana murtii dhukkubsattoonni kunini doktorii dhuunfaa warraatini akkasumas yaada doktorii dhuunfaa isaanii irratti hundaa'ee mana yaalaa yookaan ammoo hospitaala dhuunfattu bakka barbaadamanittu akka yaalamu ajajamanii murtii dabarsee fi kabajuu didee akka tahee kadhagame jiru. Manni murtii guyyaa har'attu doktoroota hidhamtoota siyaasaa hordofaa jiran kan keessa hooggantuu kan taate Dr. Idilii Jamaalii yaamee bakka sunittuu haala hidhamtoonni keessa jiranii haala fayyaa isaaniitii fi akkasumas ajaja mani murtii kanaan dura dabarsee mani bulchiinsi mana hidhaa Qaallitti kabajuu didee gaafatee ture. Bifuma kanaan ammallee mani murtii irra deebi'uudhaan hidhamtoonni siyaasaa kunini mirgi isaanii mana dhuunfattu yaalamu mirgi doktorii isaaniitiin yaalamu akka inni kabajamu xalayaadhaan dhaamsa mana hidhaatiif dabarsee jira. Murtii kanallee har'a irra deebi'ee murteessee jira. Abukaatonni hidhamtoota siyaasaa kunini ajaja mana murtii kan qabatanii gara Qaallitti akka deemanii karoorii isaanii ka jiru. Abukaatowwan kunini akka nuttu himanittu hagamma wanni beekame hin jiru garuu akka hidhamtoonni siyaasaa kunini hospitaala dhuunfattu deemanii yaalamanii gaafachuu fi akka carraaqamu ka baratame jiru. Mani murtii yeroo hedduu hidhamtoota siyaasaa mirga isaanii akka inni kabajamu xalayaa barreessaa fi haa ta'uutii malee warri hoggansa mana murtii ajaja hoggansa mana hidhaa ajaja kana hojii irraa oolchuu didanii sababni isaa immoo murtii qaama olaanaa irraa dhufu jechuudhaani yeroo hedduu akka sababatti dhiyeessanii mani murtii yeroo ammaan tana ajaja isaallee hojii irraa oolchuu hin danda'u mootummaan Itoophiyaa warri Abiy Ahmedii adeemsa mana murtii hin kabaju heeraa yookaan ammoo seeraa olaantummaa isaa ittiin mirkaneeffachuu fi meeshaa itti fayyadamu godhaa akka inni jiru ka dubbatamaa jiru. Kun kanumaan odoo jiru hidhamtoonni siyaasaa kunini fayyaan isaanii akka malee haala yaaddeessaa keessa akka jiru abukaatonni kunini ka dubbatani. Kalee siree irraa ol kahuu ka dadhabe obbo Baqqalaa Garbaa har'a immoo dubbachuullee baay'ee akka rakkatee ka dubbatamaa jiru. Dhukkuba dhiibbaa dhiigaa ka qabu obbo Baqqalaa Garbaa yeroo ammaan tana bishaanlee dhugaa waan hin jirree fi dhiibbaan isaa akka malee akka gabbu'ee ka dubbatamaa jiru. Haa ta'uutii malee haalli fayyaa isaa waliigala kanaaf isa keessa maal akka fakkaatuyyuu yoo malumaan taate malee dubbachuun akka rakkisaa ta'ellee dubbatamaa jira. Sababni isaa doktoroonni dhukkubsattoota yaalaa kana hordofaa jiranii mootummaan warra kan akka yaalluu fi haala nu mijeessaa hin jiru odoo isaan doktorii qaban jedhamanii nu yaaluu waan hin dandeenye fi waan dhalatuuf illee itti gaafatamaan mootummaadha. Bakka jechuun itti gaafatamummaa bahuu hin dandeenye tajaajila barbaachisaa kennuu hin dandeenyetti itti gaafatamummaa hin fudhanne jechuudhaani doktorummaa dhukkubsattoota kana irraa uf kaasuun gabaasne turre. Dhaadannoo Free Jawaar Mohammad Justice for Hacaaluu Hundeessaa ka jedhu eebba yuunivarsiitii barattoota Jimmaa irratti kan dhageessise Mohammad Deeksisoo akka malee miidhaan guddaan reebicha irra dhaqqabuu isaa dubbatamaa jira. Mohammad Deeksisoo ka har'a mana murtii dhiyaatee mana murtiitu dhaabbachuu akka hin dandeenye fi akka miidhaan guddaan irratti mul'ate ka gabaafamaa jiru. Bakki Mohammad Deeksisoo itti hidhamelleen yeroo ammaan tanatti akka beekame ka dubbatame jiru. Magaalaa Jimmaa buufata poolisii tokkoffaa keessatti ka hidhame Mohammad Deeksisoo dhaadannoo dhageessise kana akka dhageessistu eenyutu si wajjin jira. Dhaadannoo farraa mootummaa akka tahee kana maaliif dhageessiftaa jedhame reebichi guddaan akka irraa dhaqqabe ka dubbatamaa jiru. Mohammad tumaatii guddaa irra dhaqqaberra mogoleen yookaan ammoo miilli isaa akka jalatti hollachaa turee fi miidhaa guddaa warri isa qabe ka irrattuu dhaqqabsaa turanii akka tahee ka dubbatama. Mohammad akka seerii Itoophiyaa gaafatutti namni qabamee tokkinni sa'aatii 48 keessatti mana murtii dhiyaachuu qaba ka jedhuuni har'a mana murtii dhiyaate ture warri jechuun achittuu isa ijaan arguu danda'an akka himanitti Mohammad
dhaabbachuu hin dandeenye adeemsi mana murtii haga deemu hunda taa'ee akka hordofaa ture kadhagame sababni isaa immoo miidhaa maatii irraa isirrattuu dhaqqabe akka ta'e ka dubbatamee jiru. Muhammad haalli inni keessa jiru guddoo yaaddessa akka ta'e maatiin isaa kan dubbachaa turan warri eebba yuunivarsiitii Jimmaa irrattu argamanii maatii fi firoonni Muhammad namni torbattu dhiyaatu hidhamullee gabaasne turre. Barsiiftuun Muhammad kan mana hidhattu isa gaafachuu fi barbaada dhaqxillee to'annaa seera jala akka oolte kadhagame. Amma immoo odeeffannoon Jimmaa irraa dhufaa jirtu akka dhagahamutti dhaadannoo Muhammad dhageessise kana qindeessuun warri shakkamanii hooggansi yuunivarsiitii itti gaafatamanii hariiroo yuunivarsiitii fi akkasumas warri sagantaa eebbaa sun inni qopheesse hedduun isaanii to'annoo jala ooluttu dhagahamee jira. Kanaan walitti qabatee artistiin guyyaa sun sirbe maayikii isaa yookaan ammoo jechuun sagalee guddiftuu Muhammadiitu kennu kulleen akka qormaataa fi barbaadamu dubbatamaa jira. Haa ta'uuti malee odeeffannoon hagamnaa argachaa jiru artistiin kun qabama yookaan ammoo to'annoo jala oolee wanni jettu hin jiru. Hooggansa yuunivarsiitii keessatti ammoo qormaataa guddaatu geggeeffamaa jira. Dhaadannoon xiqqaan Jawaar Muhammad gadi haa dhiifamuuti haqni Hacaaluu Hundeessatii fi haa kennamu jedhu mootummaa Biltsiginnaa akka malee shororkeessutu dubbatamaa jira. Muhammad mana murtii kanattu balleessaa yookaan ammoo yakka maalitiin akka inni himatame wanni hagammaa beekamee hin jiru. Odeeffannoo oolmaa mana murtii Muhammadiitii fi himata isirrattuu dhiyaate yookaan ammoo abbaan alangaa maaliin akka isa barbaadu akkuma odeeffannoo arganneen kaa'isinn biraanii gahuu deemnu ta'uu asumaan dubbanna. Hidhamuu Muhammadii qofaa odoo hin taane maatii Muhammadii eebba suniif deemanii namni torba hidhamellee jira. Barsiiftuun Muhammadii takkallee qabamtee jirti yuunivarsiitii keessatti qaamii hooggansaa akka sagantaa eebbaa sunii qindeessallee garii warraa to'annaa seeraa jala oolutu gabaafamaa jira. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo Oromiyaa bakka adda addaa keessattuu hiriirii mormii ammallee geggeeffamaa jira. Naannoo Hararii magaalaa Hararii keessattuu har'a barattoonni mana barumsaa Shakiib Abdullaahi dhaadannoo dhageessisaa oolani. Dhaadannoo isaanii dhageessisaa oolan kan keessatti hidhamtoota siyaasaa gadhiisaa Jawaar Muhammadii bilisa baasaa nu ijjeessa Hacaaluu Hundeessatii fi haqachuu malaa dhaadannoon jedhu akka dhagahamaa oolee kadhagama jiru. Barattoonni kunniin dhaadannoo dhageessisan kanaanii sagalee hidhamtoota siyaasatii fi tahuu fi mootummaa Abiy Ahmed balaaleffachuu warraati kadhagame hiriirii gos kana ammallee jabaatee itti fufuu deemaa jechuudhaani barattoonni kunniin dubbatanii jiran. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon kennanii isin biraanii gayaa jirru gurraandhala 15 bara 2021 akkuma itti fufettu jira. Mootummaan Abiy Ahmed paartiin isaa ka biyya bulchuu badhaadhinaa ka jedhamu yookaan ammoo afaan Amaariffaa kan ittiin beekamuun Biltsiginnaan filannoo bara 2021 fi geggeeffamu mallattoo filannootii fi dhaadannoo filannoo beeksisee jedhama. Dhaadannoon filannoo kan inni beeksise kunin sabdaneessummaan badhaadhinaa fi akka jedhullee dhagahamee jira. Mallattoon isaa ka filannoo bara 2021 filate kunis ampuulii akka tahe ka dhagahamee jiru. Paartiin kennin yeroo ammaan tanatti hojjaa gaarii gubbaa jira filannoo bara 2021 filachuu fi qophii qabaa jechuudhaani sekreeteriyaatiin dhaabbata Biltsiginnaa Binaalf Andu'aalem dubbatee jira. Abiy Ahmed daawwii isaa ka Oromiyaa lixaa keessattuu kalee filannoo kanaaf qophoofne jirra. Nu filadha jennee uummata hin dirqisiifnu yoo nu filattanii waan jalqabne itti fufsiisa yoo nu hin filanne ammoo warri san filattanii dhuungannee aangoo dabarsinee kenninaaf jechuun isallee dhagahamee ture. Kunin kanumaan odoo jiru paartileen Oromiyaa keessatti dorgomanii ABO fi KFO'n yeroo ammaan tana filannoo dorgomuu hin dandeenye mootummaan waajjiraalee kennaa cufaa jira hooggansa kennaa hidhaa jira mootummaan yeroo ammaan tana dhiibbaa guddaa nurraan gayaa jira. Filannoo bara 2021 keessatti hirmaachuun kennini jijjiirraa waan tokko hin fidu haala gos kanaatiin filannoon geggeeffamuu deemuu qoosaa jechuudhaani dubbachaa jiranii keessattuu yoo filannoon kun filannoo bilisaa fi walaba tahuu ka barbaachisan hidhamtoota siyaasaa hunda gadhiisuudhaani mariin biyyaalessaa akka durfamuu qabu KFO'n ka dubbate. ABO'n ammoo sadarkaa Oromiyaatti mootummaa cehumsaa dhaabuun fala waaraa Oromiyaatii fi Itoophiyaatiif fida jedhee akka amanu ibsa baasuu isaa gabaasni turre. Gaazexaan biyya Ingiliz Financial Times filannoon bara 2021 mootummaan Abiy Ahmed geggeessu filannoo bilisaatii fi walaba tahuu hin danda'u. Bakka Jawaar Muhammadii hidhamee KFO fi ABO'n socho'uu dadhabanitti mootummaan filannoo walabaatii fi bilisa godhuu hin danda'u. Warra kana haala duree tokko malee gadhiisee filannoo dhuftu irrattuu akka hirmaatanii fi filannoo bilisaa fi walabaatii fi filannoo naga qabeessa godhuu fi dhaabbilee falmitoota wajjin mootummaan akka mari'achuu qabu gulaalaa isaatiin
dhaamsan gaafachuu gabaasni turre. Yeroo ammaan tana filannoo Itoophiyaa akka gaggeeffamu deemu kanaaf kan qophaa'ee jiru paartii lama sadii paartiin jalqabaa bilisiginnaa ta'uu paartiin lammaffaan ammoo Izeemaa Dr. Biraanuu Naggaa kan mootummaa bilisiginnaa wajjin hojjedhaa gorsitoota illee keessaa qabu jedhu kana. Paartiin bilisiginnaa filannoolee buufata filannoo hundarrattuu hirmaachuu fi mootummaa ta'uu fi waan jalqabetti fufsiisuu fi qophii yoo ofiin jedhu Izeemaan ammoo filannoo gaggeeffamaa jirtu kan keessaa bakka bu'aa 435 fi dorgomuu fi mootummaa itti aanu ta'uu isaatii fi qophaa'ee jira jedhee dubbatee jira. Izeemaan walumaa galatti nama 5,000 oli ta'anii kan filannoo keessatti hirmaatanii qopheeffadhee jira jedhee dubbachuun isaallee dhagahamee jira. Kunin kanumaan adda jiru dhaabbanni ABO ammoo Oromiyaa keessatti nama filannoo fi dhiyeeffadhu hin qabu maal jennaan hoggansi giddu galeessaa olaanaa fi sadarkaa gadaanaa jiran hunduu isaanii mana hidhaatti guuramanii jiranii jechuun isaa dhagahamee jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo paartiin Izeemaa jedhamu ka Dr. Biraanuu Naggaa hogganuu bakka bu'aa fi hogganaan isaa ka magaalaa Bishooftuu aanaa aadaa godina Shawaa Bahaa naannoo Oromiyaa ejjeefamee jira jedha. Odeeffannoon Finfinnee irraa baatu akka jettutti. Izeemaan akka jedhutti Girmaa Mogosii ka jedhamu hogganaan Izeemaa kunini kalee galgala rasaasanii waajjira Izeemaa ka magaalaa Bishooftuu keessattuu argamuttu ejjeefamee jira. Sababni ejjechaa kanaatii fi eenyu akka ejjeese wanni beekamu akka hin jirre maddeen oduu ka gabaasaa jiran. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo filannoo ammaan tana Itoophiyaa keessattuu gaggeeffamuu fi qophaa'aa jiru kan keessatti dhaabbileen siyaasaa naannoo Amaaraa waliigaltee irraa dhaqqabu warratti dubbatamaa jira. Dhiyoo kana ka Oromiyaa guutuu keessattuu karaa bilisiginnaa Oromiyaatiin balaaleffatamee paartiin ABN naannoo Amaaraa keessatti filannoo dorgomuu fi filannoo dhufu irratti kootaa aangoo isaa malu irrattuu bilisiginnaa Amaaraatiin waliigaluutu dhagama jira. Bifuma kanaan naannoo Amaaraa keessatti teessoo dhibbantaa keessaa harki 30 akka ABN fi gadhiifamu dhibbantaa keessaa immoo 70 gadafe akka bilisiginnaan Amaaraa irratti dorgomamu walii galamee ture. Hiriira Oromiyaa keessatti dhiyoo kana gaggeeffameen bilisiginnaan Oromiyaa ABN balaaleffatee tarree shororkeessitootatii fi ABO shaniitii fi juuntaa wayyaanee galchuudhaan barbadaahuu qaba dhaadannoo jedhamu dhageessifamaa ture. Haa ta'uuti malee hogganaan naannoo Amaaraa ABN wajjin hojjannaa ABN balaaleffatamuun dogongora jechuudhaan hiriira bilisiginnaan Oromiyaa deeggarsa Abiy Ahmediitii fi qopheessite suni balaaleffachuu gabaasne ture. Amma odeeffannoo naannoo Amaaraa irraa dhuftu akka jechaa jiruu fi filannoo dhuftu kanarratti warri Amaaraa waliigalee Izeemaa fi dhiifama ABN fi bilisiginnaan Amaaraa aangoo qoodachuun waliigaluun bilisiginnaa Oromiyaa biratti mufannoota akka hin uumne shakkiin dhalatee jira. Odeeffannoon keenya akka isin biraan dhaqqabsaa jirru akkuma itti fufettu jira daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo. Amma odeeffannoo biyya alaattu isin dabarsina biyya alaattu hiriirii mormii ka mootummaa Abiy Ahmedii balaaleffatuu fi hidhamtoota siyaasaa Oromootii fi sagalee tahuu fi yaadame akka cimee itti fufu dhaamsi darbaa jira. Hiriirii biyya alaattu gaggeeffamaa jiru kun dhiibbaa mootummaa Abiy Ahmedii irratti godhu karaa dippiloomaasii cimsaa biyya keessatti uummata dadammaqsuu waan danda'uu fi hiriira kana waldaaleen hawaasaatii fi akkasumas waldaaleen hiriira gurmeessan adda addaa naannoo fi keessatti yoo torbaan lamatti yookaan ammoo torbaanitti yeroo tokko qopheessine hiriirri mormii biyya alaa gargar hin cinne uummata biyya keessa dadammaqsuu waan danda'uu fi akka irrattuu jabaatamee hojjetamuu qabu dubbatamaa jira. Keessattuu hiriirri gosa kanaa teessolee mootummaalee gurguddaa kan akka magaalaa Washington DC, New York fi Brussels fi magaalota Awurooppaa adda addaa keessattuu cimee akka gaggeeffamuu qabu kan dubbatamaa jiru. Borii hiriirri sadarkaa Ameerikaatti magaalaa Washington DCtu dhaabbata olla jedhamu kan advocacy fi dippiloomaasii irratti hojjetu kan seenaa jimjimoo hooggantu akka gaggeeffamu kan dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya kan isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Odeeffannoo amma miidiyaa hawaasummaa irrattu naannawaa jirtuu fi kan sadarkaa addunyaallettu yeroo ammaan tana akka malee xiyyeeffannaa argachaa jirtu keessa miidhaa waraanii naannoo Tigraahii uummata nagayaa irrattu dhaqqabsaa jiru. Waraanii naannoo Tigraahii kunini miidhaan inni dhaqqabse uummata nagayaa irrattu hin jiru. Waraana kanaani odoo uummata nagaa takka hin ejjeesne magaalaa gudditti naannoo Tigraahii Meqalee qabanne jedhee Abiy Ahmedii dubbate ture. Abiy Ahmedii san qofa osoo hin taane baqattoonni gara Suudaaniitti baqatan keessaa ijoolleen umrii 18 gadi tokkolleen hin jirtu jedhee dubbate jira. Haa ta'uuti malee har'aan seenanii BBC'n barreessee intala umrii yookaan ammoo gannaa
kudha saddeeti ka waraanii Itoophiyaa gudeedee harka irra mure akka malee gara nama akka nyaate BBC'n ka gabaase. Intalti umrii kudha saddeeti ka BBC'n maqaa ishii rukutuu hin barbaanne kunini ji'a lamaa fi olii hospitaala naannoo Tigraay keessatti argamu tokko keessattuu yaalamaa akka jirtu ka dubbate. BBC'n akka jedhetti rakkoon kun dhalachuu ka danda'e waraana Abiy Ahmed naannoo Tigraay irrattu labseen duubattu magaalli guddittii naannoo Tigraay aduu Meqaleen eegii qabatamteen duubattu intalli kun magaalaa ishiin keessa jiraattu Abi Addii ka jedhamtu kiiloomeetirii 96 magaalaa Meqalee irraa karaa lixattu argamtu yeroo waraanii Abiy Ahmed weeraree akka tahe ka dubbattu. Ji'a muddee 3 bara 2020 keessatti waraanii jechuun Itoophiyaa kan naannoo kana weerare mana intala kana facabsanii seenuudhaan warri Hiwwahatii eessattuu dhokatee warra baasa jedhanii maatii warra akka tumanii ka dubbatamu. Warri kun ammoo warri waraana bakka itti dhokate nu hin beeknu eegii jedhanii dubbattu milishoonni Itoophiyaa kunini akka malee aaruu isaanii dubbatanii achumattuu intala kana qabanii wayaa baafadhu jedhaniini akaakuun ishii abbaan abbaa ishii intala kana akka inni gudeedu waraanii ajaje. Akaakuun ishii akkamiin intala tana gudeeda jedhe eegii ni jetteen dubbattu mana baasanii balbala durattu rasaasanii yeroo adda addaa gurmuu fi taafisaa irraa rukutuudhaanii akaakuu isii ijjeessanii achiin duddubattu gara manatti dhufanii intala kana jechuun eegishii waa bafateen dubatti waraanii gudeeduu fi carraqee achiin duddubattu intalti galdayaa yookaan didachaa turte ni kakkabalanii fuula keessa dhadhabanaasanii achiin dubbattu intali uf wallaaltee kuftee wanta hin beekamu yeroo ishiin didde kanattu harka ishee irra yeroo hedduu rasaasanii akka dhahamte haga yeroo sadii taate lukii ishee yookaan miilli ishiillee irrattu qawweenii dhahamtee jirti. Intalti kunini haala gosa kanaatiin dhukaasa irrattu banamee rasaasa dhahamteen kanaan harka tokko dhabdee harki kunini ammaan tan murame gudeedduu diduu irratti harki kiyya muramee jira. Naannoo Tigraay keessattuu waraanii Abiy Ahmed ka uummati nagaa tokkollee inni hin miidhamne jedhu balaa gosa kanaa dhaqqabsee jira jechuudhaani BBC'n barreessee jira. Naannoo Tigraay kan keessatti mootummaan Abiy Ahmed waraanii isaa qunnamtii saalaa yookaan ammoo gudeedda dubartii akka meeshaa waraanattuu itti fayyadama jechuudhaani Piraamilaa Paaten itti gaafatamtuun mootummoota gamtoomanii dhimma haleellaa saalaa dubbattee jirti. Naannoo Tigraay gabaasii ammaan tana dhiyaachaa jiru uummata nagaa keessattuu dubartoota irratti dhaqqabaa jiru akka malee hamaa jechuudhaani BBC'n gabaase yoo ta'e waraanii Itoophiyaa dubartii gudeedaa jiranii dubartii gudeeduu qofa hin taane miseensi maatii abbaan akka intaluu fi gudeedu haati akka ijoollee ishii waliin raftu waan akkasii fokkata aadaa naannoo sanii keessattuu hin beekamne goosise yeroo mootummaan akkas godhaa jiru kana lubbuun nama darbaa jira. Yeroo mootummaan gudeedaa gosa kana waraanii isaa godhu kun yeroo naannoo kan keessatti dhukkubni HIV AIDS fi dhukkubni qunnamtii saalaatiin daddarbanii akka malee babal'achaa jirtu jechuudhaani BBC'n gabaasaa isaa kana keessattuu eeree jira. Yeroo ammaan tana yakkii gosa kana Tigraay keessatti waraana Abiy Ahmediitiin waraana Eertiraatiin akkasumas milishoota naannoo Amaaraatiin babal'atee akka argamu BBC'n ka gabaase. Daawwattoota kan jaalatamoo fi kabajamoo gabaasa BBC kun gabaasa akka malee bal'aati ani haguma irra oduu ta'uu qabu gabaasisanii biraa ni gahe.